oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Oromiyaa fi zoonii Lixaan dhageessisa ani hawwii qalbeessaati. Abdiif gaachanni uummata Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Bahaa Jimmaa Arjoo magaalaa Waayyuu Warqee jedhamtutti milishoota gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uuf leenjifamaa jirtu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo irraan ba'ee leenjisaa ishee nama maqaan isaa Shaambal Bantii jedhamu du'aan adabee jira. Kanaaf ammoo harka kennattee jirti. Kana malees gootichi waraana bilisummaa Oromoo konkolaataa diinaa lamas dhuunfateera. Irreetii gaachanni uummata Oromoo woboon Bahaa Oromiyaa tarkaanfii waraana gabroonfataa PP irratti Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo Araddaa Karoorrootti fulbaana 3 2021 fudhateen loltuu PP irraa 3 ajjeesee 2 madoo dandamii hin qabneen adabuun qawwee AK 5 irraa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Carraa kanaan uummati Oromoo Bahaa Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo Bahaa Oromiyaa cina dhaabbachuun humneessuu fi jabeessuun dirqama Oromummaa akka baattan waamicha yeroo dhaammanna. Akkasumas ilmaan Oromoo osoo hin beekinis ta'e beektanii faayidaa dhuunfaaf jecha mootummaa PP injifannoo qabsoo uummata Oromoo sirna miliyoonii gadhaabuuf jecha qabsoo Oromoo dura isin dhaabsisuun yakka sanyii duguuggaa Oromiyaa guutuu keessatti raawwachaa jiru har'a ifatti bahee argaa jirtu waan ta'eef waamicha woboon aantummaan isinii dhiyeessaa jiru deemtanii qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun waloon biyya keenya Oromiyaa dhuunfannaa. Kanaaf qooda keessan akka baattan dhaamsa Oromummaa isiniif dhaamna. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo irraa gadaan gadaa xumur gabrummaa fi injifannoon uummata Oromoo. Horaa bulaa deeman. Shama akkam jirtu harka fuune dhaggeeffattoota keenya oduu injifannoo tarkaanfii wobo zoonii giddu galaa isin dhageessisa. Kan kana isin dhageessisu Annadii Oromoo fulbaana 1 bara 2021 irreef gaachanni uummata Oromoo woboon giddu gala Oromiyaa lixa Shaggar ona Midaaqanyitti ganda Gaambeellaa bakka addaa gabaa facaasaa jedhamtutti weerartuu PP meeshaalee gurguddaan deeggaramtee woboon loluuf yaaltu gaachanni uummata Oromoo woboon gootummaadhaan dura dhaabbachuun 80 ol ajjeesuun 50 ol madoo dandamii hin qabneen adabee oliif gadi facaasuun meeshaalee hedduu irraa hiikuun injifannoo guddaan xumuruun hanga har'aa reeffa ishii fudhachuu dadhabdeet godatti sareen reeffa nyaachaa jira. Lolli kun fulbaana 2 ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga galgala sa'aatii 10tti kan ture yoo ta'u waraanni PP meeshaalee gurguddaa kanneen akka dishqaa fayyadamuun lolus woboon gootummaadhaan dura dhaabbachuun lolicha olaantummaan xumureeti jira. Dhumarratti dirmachuun Midaaqedoo Waayyuurraa dirmachuuf yaaltus hanga ammaa bakka lolaa sana geessee reeffa fudhachuu hin dandeenye. Dirmachuun PP kun meeshaa guddaa kanneen akka moortaraa fayyadamee konkolaataa 15 dirmatee reeffa isaa hanga ammaa kaafachuu hin dandeenye. Gaachanni uummata Oromoo woboon hanga sabni keenya hiree isaa murteeffatutti weerartuu PP kan haleelu ta'uu hubachiiseeti jira. Woboon zoonii giddu galaarraa gadaan gadaa xumura gabrummaatti injifannoon uummata Oromoof horaa bula. Woboon diina koo riba ishii sarbii guree kasiisa'oo mashaaki ishee godhee kadaana'oo mashaaki ishee godhee Oromtichi liut Oromiyaa godina Wallagga Lixaa mee haalli sochii waraana bilisummaa Oromootii fi hawaasa naannoo sunii yeroo ammaa jiru maal fakkaatu? Waraanni bilisummaa Oromoo ergaa duul guddaa maqaa jaalladda waagitiin labsatee maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii kibba haaba bajiran hundaani jaal Elemoo Qilxuu jaal Nadhii Gammadaa jaal Hassanaamee maqaa qabsaa'ota gameeyyiitiin duul guddaa labsatee akkasitti injifannoolee boonsaa gola Oromiyaa cuf keessatti guyyaa guyyaan galmeessu jira. Haa ta'uuti malee mootummaan PP kun injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo kan gurra uummata Oromoo hanqisuuf jecha bilbil neetworkii intarneetallee balleessee jira. Haa ta'uuti bakkoota tokkotti injifannoolee karaa bilbilaatiin babbaanillee inum jiran. Yeroo ammaa kanaatti haalli sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessan jiru maal fakkaata? Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa keessatti sochii babbareedaa injifannoo dansaa galmeessaa jira. Yeroo ammaa kana kunoo lixa Wallaggaa keessaa iddoo qubsiisa yookaan qubannaa yookaan teessoo Abiy Ahmad
injifatee kaleessa keessatti babbaroodaa oole akka koromiitti keessatti babbaroodaa oole sa'a sagalirraa inni PP Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoo barbaanna jettee aanaarraa gara baadiyyaatti gaafa isheen gadi maltu waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa guutuu sochiin duukaa fiigee harkaan qabee ishee kaan gorra'ee qalee akka re'ee humna PP waraana mootummaa kan humna addaa jedhamu darbeellee kan inni likkii dheengadde liqeeffatee fidee achi kaa'e guutummaa guutuu aanaa beekii keessaa guutummaa guututti barbadeessee bireenii sinaappeerii dushqaa PM meeshaa garaagaraa waan akka kilaashiillee guutummaa guututti dhuunfatee bakka qufiisa Abiyyi jedhama iddoon sun teessoo isaa jedhama sanarraa dhuunfatee geggeessee konkolaachisaa isaan ittiin deddeemanii kaleessa uummata ittiin doorsan illee waan akka ambulaansii sireettii kana guutuu isheetti dhuunfatee taate ammaa kan harka waraana bilisummaa Oromoo guutuu jira aanaa beekii guutuun jette sa'aati amma baadiyyaa isaa magaalaa isaa baadiyyaa isaa dhuunfachuu ture silayyuu magaalaa baadiyyaa keessa jiru kan gurguddaa keessa jiru harka waraana bilisummaa Oromoo keessa jira sa'aati ammaa kan immoo magaalattii dhuunfatee harka isaa jala oolchatee uummata isaa gara maalitti gara hojii isaatiitti gorsaan yookaan tumsaan bila dhaabbatee jira jechuudha sa'aati ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo. Ayyee uummati Oromoo simanna godheefi jira. Ajaa'iba. Simannaarra darbee iyyuu immoo wanta godhuuf dhabee waraana bilisummaa Oromoo guutummaa guutuutti madoo tokko yookaan wareegama tokko malee injifatee keessaa bahe hawaasa isaa bira dhaabbatee asiin kunooti leeshee harcaatee hafte asitti haftee akka booyyeetti duukaa fiigee waraanaa oole eebootiin wanta qabuutiin duukaa hiriireetti dhaabbatee jira sa'aatii ammaa kana simannaan ni godheef immoo uummanni Oromoo bira dhaabbatee jaarsi kan hin jedhamne waan qabuun bira dhaabbatee gargaarsallee akka godhu waraanni bilisummaa Oromoo uummata kan yeroo itti dhufsuniitti bakka baasetti haasaa taasisaa fi viidiyoolee fi suura garaagaraa irratti argaa turre yeroo inni marii taasisuuf fakkeenya maal barsiisa maal mariisisu uummata kana. Uummata kana waan inni barsiisu Durummaa kana mootummaan isin gurguruuf jedhee wanni waraana bilisummaa Oromootu akkasitti waraanni Tigraayitti isin gurguruuf jira jireenyi sobee shororkaa kana akka hin shororkoomne waraana bilisummaa Oromoo kaleessayyuu beeka sirna jaalnaggasee wageeti uummanni lixa wallaggaa hubannoo qaba kaleessallee kan inni ittiin hubannoo qabu waraana bilisummaa Oromootiin socho'a keessi isaa duubisaa kanaan socho'a waan ta'eef sodaa tokko malee gorsee dhaabbatee hawaasa isaa uummata isaa bira akka dhaabbatu waraansa akka bira dhaabbatu ergaa inni dabarseef gorsee jabina akka godhattan sodaa tokko malee waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbattan isinillee ofii keessanii mirga hiree murteeffannaa akka argattan jedhee itti gorsee aseetti deebi'ee uummata isaatti gorse waraana isaaniiti uummata isaatti gorsanii waraana bilisummaa Oromoo malee hin beeknu kaleessasi sirna naqxanyaan gurguraa jiru san hin barbaannu jedhee uummanni isaa dhiiraaf hayyooliin aarmooliin dhaabbatanii akka nurraa deemu mootummaan humna naqxanyaan itti gurguruu jechaa jiru kun balaaleffannaa geggeessa isaanillee akka isaan bira dhaabbatan gorsa kennaniifi jechuudha. Ayyee tarkaanfii xumura gabrummaa waraanni bilisummaa Oromoo amma itti jiru. Han ummati Oromoo taatu waraan bilisummaa Oromooti wanni as dhaamtu maalti jedhu dhaamsi qabdi dabarfadhu. Uummanni addunyaa keessaa ala jiru uummanni Oromoo keessumaa barreessan gurra qabdan waraana bilisummaa Oromoo bira cufaan akka dhaabbattan gurra keessan kaleessa dheengadda akka ergittan as nuu deebisa. Uummanni Oromoo yookaan dhalataan Oromoo ta'ee sa'aatii ammaa kana dirree leenjii jaarsaaf jaartii inni waamee geggeessaa jiru dirree leenjiitti nama socho'uu hin dandeenye nama leenjii hin dandeenye fiiguu hin dandeenye fiissisaa jiru qawwee keessan uummata Oromoo irraa gara diina keessanitti akka deebiftan waliigalli uummanni Oromoo cufa jirtan keessaa ala waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan seekaaf dheesiin abbootiin gadaa hayyoleen keessumaa warreessan sirni Abiyyi isin dogoggorsan addeebi'aa uummata waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbattanii jedheen dhaamsa koo kanaan goolaba uummata Oromooti. Ayyee maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin guddoo ulfaatti galatoomii siin jedhu. Ayyee sinillee naa galatoomaa jiraataa